Ebla.15 barkum lamaaf diddama odeeffannoo guyyaa dhukkub coronavirus ilaalchisuun ogeeyyii fayyaa Oromiyaa akkasumas ogeeyyii fayyaa waldaa Oromiyaa irraa doktorooti guyyaan dhufanii odeeffannoo adda addaa san biraan ga'uu jira. Irraa guyyaa roobii sa'aatii 3:40 gubbaatti argamna guutuu addunyaa irra dhukkubi coronavirus nam miiliyoona 2.2 jechuun miiliyoona 2,243 ol ijjeessa jira guutuu addunyaa irra akkasumas namoota 1,156 akkas ijjeessa jira miiliyoona 2.2 qabee jira sun keessa namoota 448 baay'inatanii jiran Itoophiyaan namni 84 dhukkubichaan 82 qabamanii jiranii sun keessa namootni 3 du'anii jiranii namootni 14 baay'inatanii jiran Ali jir picture waligala maal fakkaata khaydu ogeessa fayyaa qabanne dhiyaanne jirra ogeessi keenya fayyaa khardha Dr. Mooti Balaa Dhaabaa Neurosurgery University yookaan Black Lion Hospital irraa dhufe Dr. Bag dhufte. Hayye galatoomaa. Waan tokko babbee jira namoonni miiliyoona 2 ol ta'an dhukkub kanaan qabamanii jiranii. Komedi tokkoof 20 jaawol komedi tokkoof 20 jaawol lubbu dhabe jira Itoophiyaa illee namni 3 du'e jira mee maal fakkaata haalli jira ati balleeffannoo itti himtu galatoomii duraan dursa dhimma koronaa kanatti garuun dura guyyaan irraa Ebla.15 guyyaa seenaa qabeessa guyyaatti gootonni Oromoo lubbuu isaanii qaqaalii saba isaaniif jedhanii wareegaman itti yaadanudha kanaafuu anis akka ilma Oromoo tokkootti guyyaa gootota Oromoo kanaaf baga ittiin nuge jechuun barbaada. Ittaan Suudaan egaa akkuma jette dhukkubni koronaa kun dhukkuba baay'ee hammaataa addunyaa baay'ee yaaddessaa jirudha. Baatii 3-4 dura Chaayinaa keessaa ka'ee bakka murtaa'aa Hubei province city Hubei province Chaayinaa keessaa ka'ee amma babal'atee biyyoota addunyaa gara 210 keessatti mul'ataa jechuudha. Aga ammaatti akka addunyaatti qorannoon namoota gara miiliyoona 12 ta'aniif qorannoon adeemsifamee qorannoo namoota gara miiliyoona 12 adeemsifame keessaa gara akka atuu reefu jette miiliyoona 2,200 ta'an vaayirasiin kun irratti argamuun mirkanaa'eera jechuudha. Kana jechuun baatii 3 keessatti yookiin immoo baatii 4 hin caalle keessatti lakkoofsa agas guddatu jechuun baay'ee waan nama yaaddessuudha. Positivity rate gara percentii 13.5 hanga 14 geessisaa jechuudha. Kana jechuun dhibbantaan nama 100 as a sample tofuun qorannoo gaggeessinee fi gara percentii 13.14 kan ta'u vaayirasii kanaan carraa qabamuu qabaa jechuudha. So kana keessaa kan du'an akka atuu amma ibsite gara namoota 126 ol kan ta'an yeroo ta'u dhukkuba kanarraa kan bayyanatan immoo gara 484 fi isaa ol kan ta'an jechuudha. Kana persentaan yeroo laallu kan du'an persentii 21 kan bayyanatan immoo gara persentii 79 ta'a jechuudha. Amma sa'aatii kanatti akka amma ganutti odeeffannoo qabnutti dhukkuba kanaan kan hubaman kan dhukkubsataa jiran waliigala kan hospitaala keessa jiranis kan ala jiran manatti yaalamaa jiran gara miiliyoona 1,388 ta'u jechuudha. Kana keessaa persentaan gara 96 mild yookiin immoo mallattoo salphaa kan jedhame kan agarsiisan yeroo ta'u gara persentii 4 immoo dhukkuba serious critical yookiin immoo dhukkubni kun kan itti cime ta'uu daataniin agarsiisaa. Egaa serious mild jedhee adda baasu ulaagaa mataa isaa qaba tokko mallattoo isaan agarsiisanii lammaffaa imaging yookiin immoo raajii ati kaastee ati argitu mallattoo akkamii agarsiisa fakkeenyaaf sombii nama tokko persentii 50 ol hubame yoo ta'e imaging yookiin immoo mirmaraatti gootu sanarratti persentii 50 ol sombisaa miidhame yoo ta'e severe critical jettee classify gochuu dandeessa mallattoon isaa akkasuma guddaa ta'uu baatu jechuudha. Asirratti kan hubatamuu qabu mallattoo salphaa kan qaban persentii 96 ta'an iyyuu malee haga ammaa bu'aa kan agarsiisan keessaa gara persentiin 20 du'aniiru. Kana jechuun maa inni persentii salphaa yookiin immoo mallattoo salphaa warra agarsiisan keessaa gara persentii 10-15 kan ta'an du'uuf carraa qabu jechaadha. Kun maaliif yeroo gabaabaa keessatti dhukkubni kun itti cimee lubbuun isaanii darbuuf isaan saaxiluu danda'a. So biyyoota haalaan hubaman
addunyaarraa yeroo ilaallu tokkoffaarratti kan keezii baay'ee qabu USA dha, United States America. Isaan gara namoota 6,610 kan ta'an hoomanii jiru. Kana keessa keezii haaraa isaan galmeessan kaleessa gara nama 23ti. Ammas lakkoofsi kun baay'ee guddaadha. In fact gara nama 33-31 qabaachaa turani. Haa ta'u iyyuu malee ammallee lakkoofsi isaan galmeessaa jiran 23 lakkoofsa baay'ee guddaadha. Duutis isaan galmeessan sa'aatii 24 darban keessatti hamma midnaayitii darbe keessatti 2,214 isaa oliidha. Lakkoofsi kunis baay'ee guddaadha. Waliigala namoota du'an gara 25tti ol kaasee tokkoffaa godhaa jechaadha. Biyyoonni kan haalaan hubaman kan akka Spain, Itaalii, France biyyoonni kun UK illee dabalatee lakkoofti isaanii baay'ee ol kaafi duuti guyyaa guyyaatti galmaa jiru naannoo 500 isaa ol kan ta'u agarsiisa. Mee dooktar asirratti akkuma itti namooti kun kiriitikaalina maal yookaan dhibeen kan ittiin cimanii fi kan ittiin cimee sombi isaanii parsantii 50 miidhamee naan jettanii jirta. Warroota du'an kun yoo fudhannee daata isaanii dhukkubichi kun irra mul'atee osoo akka jajjabaatti jabaata hospitaalin seenne fa'aa osoo manumatti of yaaluu jiran akka danda'anitti yookaan boqonnuun fudhatanii waan oowwafaa waan akkana kan jedhanii waan doktorooti gorsan. Sirriidha. Osoo waan akkana kan fudhattu carraan duufaan jiraachuu danda'a. Namootni kiriitikaal ta'e hospitaal seenetti carra duu kan qabmoo namootni osoo socho'anis. Sirriidha. Anillee akkasuma jechuun barbaade. Kiriitikaal ta'anii sa'aatii kana hospitaala keessa kan jiran parsantii 5 kan hin caaledha. 4 qofaadha. Namoota immoo bu'aa qaban outkaamii jiru haga ammaatti yeroo ilaallu gara parsantii 21 guddaadha namoota du'an sana. Kana jechuun maayil doora jedhamu keessa yookiin immoo mallattoo salphaa warra agarsiisan feetu manas illee kan ta'an kan jiran ta'uu danda'a. Isaan keessaa yeroo gabaabduu keessatti dhukkubni kun itti cimee lubbuun isaanii akka darbu taasisuu danda'a jechaadha. Kanaafuu parsantii kana sirriitti ilaaluun barbaachisa. 96 jedhamu kuni sa'aatii kanatti yeroo mallattoo isaan agarsiisan irraa kan mul'atudha malee duuti jiru garuu outkaamii jiru yeroo ilaallu gara parsantii 21 kan ta'u du'aan addunyaa kanarraa godaanaa jiru jechuudha. Kanaafuu biyya kanaafuu namootni fayyaa haguddoo ittiin ciminillee maayildi siistemuu agarsiisee du'uu danda'anii du'uu danda'u jechuudha. Okay, kaan gaafiinsi gaafachuu barbaadu USA, Itaalii, Spain akkasumas Chaayinaa warri kun akka sadarkaa qaban France dabalata jechuudha. Ameerikaa keessatti hoomiin gurguddoon ka'uu jirtuuf eeggannoon barbaachisiin godhamnee jedhanii bulchiinsi Doonaald Tiraamp baay'ee itti qeeqamuu jira. Biyyootni gariin ammoo aduu Ameerikaa sullee sochii addaan qabaatanii keezii muraasa hagalmeessanii jira. Wanni kun qophuun dhabamoo dhukkubi kun aduun beekin babal'ateetum lafa balleessa. Tole wanta kanatti gara booda akka kaasnu barbaadeen turanillee garuu yaada barbaachisaadha. Waliigala yeroo ilaaltu haalatti paandemikii kana biyyoonni gurguddatan qabatan xiqqoo gaarii hin turre rilaaktaansi qabu ture. Fakkeenyaaf Ameerikaan maal jedhaa turanii jalqaba yeroo rakkinni kun mudatu baay'ee gadi buusanii salphisanii ilaalan. Salphisanii wanta salphaatti to'achuu dandeenyudha. Waan guddaa miti waan akkasiitu dhufaa ture. Adeemsa keessa dhukkubni kun babal'achaa baay'achaa yeroo dhufu baay'ee saffisaan amala daddarbu waan qabuuf to'achuuf rakkisaa ta'uu danda'a. UK illee ta'u fudhattee ilaalte jalqaba isaan jechaa turan kun salphaadha. Herd immunity wanta jedhamuun namoonni baay'een yeroo qabamu easily to'achuu dandeenya. Kanaafuu wanta gasmara rakkisaa ta'e miti. Sochii isa gasmara restrict gochuun yookiin immoo dhaabuun hin barbaachisu yaada jedhu calaqqisaa turanii torban tokko torban lama guyyaan caalle keessatti garuu nama diidatti argame hidhuutti waan akkasitti galanii jechuudha. Kuni maali yeroo faana dafanii akti gochuu dhiisuu amali dhukkubichaa moo amala dafee daddarbuu waan qabuuf waan sana to'achuuf isaan rakkiseera. Iraan illee too fudhattee baay'ee politisaayis gochaa turan siyaasa faana wal qabsiisaa turan. Itti amananii rakkina sirrii ta'uusaa fudhatanii ittiin deemaman humna qaban hundumaa irratti exhaustin goone humna qabdu immoo fayyadamuuf yeroon baay'ee barbaachisaadha. Jalqaba ta'uu qaba. Erga dhukkubni kun babal'ate waanuma fe'iyyuu maalumayyuu gootu wanta sana to'achuuf rakkisaa ta'a. Kanaaf wanta ani argee kanadha ekspiriyansii isaanii. Edammoo waan tokko odeeffannoo tokko ilaalaa ture. Ogeessi fayyaa tokko lama qabamanii dhukkuba kana irra dandamatan Aljaziiraa waliin gaaffiif deebii godhanii waan isaan jedhan tokko ilaalaa ture. Ogeeyyiin sun maal kaasanii amma himootii yookaan odeeffannoon jira bal'inaan dhaabbatni fayyaa addunyaallee uummati biraan gahaa ogeeyyiin fayyaalleen gorsanii mallattooleen dhukkuba kana siiftameedhaan fakkeenyaaf harki caala irratti kaaf qufaa waan akka oowwaa agdabraa akkasumas afuur baafachuu dhowwu wama kan callaasaan dabalataan ammoo ogeeyyiin fayyaa kun waan adda argineette akka keezii wanni siin kaaftin jirti fakkeenyaaf faanna gubaa akkasii ogeeyyiin fayyaa waan raga baatin qabdi siftamiin isaa sadeenuma nam baay'ee irra waan mul'atuuf sadeen sunatti baasanii dubbatammoo agasum beektu warri waan sun jedhayyuu sirriidha. Dhukkubni koronaa kun mallattoo hedduu qaba baay'ee qaba garuu
parsantaadhaan baay'inaan mallattoo kamtu irratti mul'ataadha. Fakkeenyaaf qaama ho'insi parsantii 100 miti fakkeenyaaf parsantii 85 ta'uu danda'a. 85-90 isaa kan hin caalle. Qufaan gogaan illee akkasuma. Qufaan gogaas gogaa ta'uu dhiisuus danda'a. Hafuura kutuun illee akkasuma. Kanarraas darbee kalee miidhuu danda'a. Narviillee miidhuu danda'a. Kanaafuu mallattoon dhukkuba sanaa akkuma sadarkaa mallattoo sanaatti adda adda ta'a jechaadha. Inni biraan immoo namoonni mallattoo illee agarsiisuu dhabuu ni danda'u. Very mild mallattoo baay'ee salphaa ta'e adda baasuuf illee yookiin immoo xiyyeeffannaallee kan ittiin kennu ta'uu danda'a. Kanama moo rakkisa daran rakkisaa kan godhu inni itoo mallattoo illee sirriitti haalaan agarsiisiin dhukkubni kun daddarbuu danda'a. Namni fayyaa fakkaatu suni dhukkuba sana dabarsuu danda'uu isaati. Kanaafuu akkuma jette wanti sadan suni ta'an baay'inaan olaanaadhaan kan mul'atan jechuuf malee namni qabame hundumtu dirqama wanta sadan qofa agarsiisa yookiin immoo wanta sadan agarsiisa jechaa miti. Khaani gaafinsi gaafadhe dhukkubi kun eeguu dhufe ammoo qorumsichi yaalaa hedduu godhamuu jira. Fakkeenyaaf akka odeeffannoon jirutti qorichoonni 70 oli. Jalqabanii jiran yaaliin sochiin godhamuu jirti sun keessa ammoo clinical trial yookaan namarra yaaliin jalqaban muraasni jiran akka shanii tokko fa'a hagaaniin jiran. Dhibeen kun ammoo ariifannootaan lubbuu namoota balleessuu jira. Warri ogeeyyiin iyyuu akka tansaa akka hin goone jedhanii waan kaasan tokko jira. Dhukkubi kun ammoo kanaa wal qabsee kasi gaafadhu upper respiratory syndrome kun duraanuu dhukkubture jedhee warri kaasullee ni jira. Diqqoo am novel wanni jedhanii boci jijjiiratee dhufee jedhan. Boco jijjiirata ganumcuuf riskii ta'ee saayinsiistootaa fi wanni uumamoo diqqoo wanni siyaasaallee wal qabsiisuu jira warri gurguddatu kunini seebira dhufe maanii dhufe ittum callisuuf akkas diqqoo wanni kun obsuu jira immoo dhukkubichi kun afaan wallaalanii akkan ta'an ilaaluu jiran. Guyyoo maaltu jira seeti amma karaa vaaksiin tiriyaal kan jedhamu yookiin immoo vaaksiinii kan argachuuf tiriyaalii 70 ol amma gara 70 hangan odeeffannoo qabutti kan yaalamaa jiran. Kana keessa 3 phase 3 trial kan jedhamu keessa galaniiru. WHO'n raggaasee jechaadha. Kana jechuun garuu ammayyuu vaaksiinii mirkanaa'e dhukkuba kana qolachuu danda'u yookiin immoo qorichi argame jechuu miti. Garuu 70 ol biyyoonni baay'een addunyaan irratti baay'ee ariitiidhaan irratti hojjechaa jiru. Lakkoofsaanis baay'ee daran guddaadha. Kana keessaa 3 somehow promising yookiin immoo waan abdii kennanii fi feesiin isaanii feesii sadaffaatti ol guddachuu isaa agarsiisa. Amma dhukkuba kana qolachuuf yookiin dhukkuba kana qorachuuf rakkina guddaa kan ta'e inni saffisa itti dhukkubni kun bal'achaa jirudha. Saffisni dhukkubni kun itti bal'achaa jiruu fi saffisni qoricha tokko itti uumuu danda'amu yookiin vaaksiniin tokko itti uumuu danda'amu dachaa meeqaan caalaa jechaadha. Kun immoo ji'a 3-4 keessatti qoricha tokkos ta'e vaaksiinii tokkos qorattee dhukkuba sana maalummaa isaa bartee sirriitti bira geessee fiduuf haala namaaf baay'ee rakkisaa waanta ta'e jechuudha. Kanaaf amalli dhukkubichaa saffisni isaa saffisa itti qoricha argachuu dandeessu saffisa itti vaaksiinii argachuu dandeessu dachaa 10 oliitiin fi isaa oliitiin waan caaluuf waanta yeroo fudhatuuf waanta rakkisaa ta'uu danda'a. Akkuma atu jette koronaan kun egaa dhukkuba koronaan egaa gosa adda addaa qaba. Kan dura beekaman jiru kan qufaa yookiin common cold qabsiisuu danda'an kuni new coronavirus yookiin immoo coronavirus haaraa ta'e amala addaa qabu ta'eeti kan jiru jechuudha. Kanaafuu saffisni isaa keessuma saffisni isaa haaraa ta'uun isaa rakkisaa ta'eera addunyaaf garuu studiin riisarchiin adeemsifamaa jira. Feesris kan galan jiru jechuudha. Kana keessa sadan takka. Kaan ammoo gizee dhukkubi kun jalqabe Chaayinaa jalqabe Afrikaa keessa wanni baay'inaan dubbatamu nama gurraachini jeesu dhimma yuurran qabu maani jedhanii haasaa turan. Dhukkubi kun Chaayinaa jalqabe Iraanii nedhee Iroopi seenee Itaalii, Firaans, maanii Ispeen waliin dhaya Ameerikaa balleessuu jira. Ameerikaa tamma harka caala warri miidhamanii Black Americans warri gurraacha kana. Gurraachi nuyyuu caala gurraacha miidhamuu jira. Kun uummata Afrikaa yookaan uummata Itoophiyaa ka gurraachini jeesu wamuun hin godhe dhuufi. Barumsa akkam ta'uu dandeettanii yaaddani? Sirriidha. Kanaaf wanti kun already disproof ta'ee wanta bira darbame yookiin immoo odeeffannoo dhaaraa odeeffannoo sirrii hin taane ta'ee ta'uunsaa beekamee wanta bira darbamedha. Jalqaba yeroo dhufe gurraacha hin tuqu lafa ho'aallee dhibaa'ee jirullee vaayirasiin kun dandamachuu hin danda'u namarraa namatti darbuu hin danda'u jedhamaa ture. Garuu akkuma atu jette Ameerikaa keessatti namoota gurraacha ta'an keessumaa haalli jireenya isaanii baay'ee kan walitti siiqan yookiin immoo personal hygiene qulqullina isaanii eeguu irratti kan xiqqoo gadi bu'aa ta'e namoota akkasii irratti daran cimayyuu malee wanta xiqqatu miti. Kanaafuu odeeffannoo sobaa akkasiitiin uummanni keenya dogongoruu hin qabu. Gurraachas, adiis, saalallee, dhiiras, dubartiis miidhaa daa'immallee nama guddaallee jaarsallee nama hundumaa
miidhuu waan danda'udha. Egaa garuu daataan nama fakkeenyaaf dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO lama dura nama dhukkubsattoota gara 70,000 ta'an Chaayinaa keessatti hojjete irratti baay'inaan dhiirota irratti gara % 71 dhiiradha. % 29 saala dhalaa irratti kan argamedha. Kana jechuun garuu special preference wanta qaba jedhame waan ta'e hin jiru. Dhiirris dubartiinis waluma qixa miidhamuu akka danda'an dha kan agarsiisu. Kaan gaaffiin gaafa Afrikaa keessatti dhukkubi kun baay'inaan amma Ameerikaa miidhuu jira. Iroopitti taanii harki caalaa dhaamuu jira. Afrikaatti ammallee guyyaa guyyaan dabaluu jira. Agas nami jeessu jala hin qabne. Nami baay'een du'e jira of course. Akka warroota Ameerikaa fi Iroop sun nami miidhamuu jala hin qabne. Keessum jiru taganum salphamoo wanni kun hin dhokati. Politishaayis godhanii warri kun maal beektan isanii naaf himi. Namoonni hedduun qorannoon hin godhamne callisnee ragaagana qabnaa jedhan malee sobaa jedhanii kaasaanillee hin jiran. Kuni egaa jechuun akka ogeessa tokkotti wanta inni jechuu danda'u kun wanta ifaa ta'edha. Yoo baay'ee qoratte malee baay'ee argachuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf biyyuma keenya Itoophiyaa fudhannee toolaalle hamma winaa qorannoon adeemsifame namoota 4,500 hin caalledha walii gala. Ollaa keenyas Keeniyaa fudhattee toolaalte gara namoota 9,000ti. Jibuutiillee gara namoota 5,000ti. Kuni qorannoo adeemsifame baay'ee gadi bu'aa ta'uu agarsiisa. Yoo immoo qoratte malee dhukkuboota sana keessota sana diteekti gochuu hin dandeessu. Maaliif parsantiin 95 durumayyuu maayildi jenneerra. Mallattoo salphaa kan agarsiisan jenneerra. Mana yaalaallee deemuu dhiisuu danda'u. Information yookiin odeeffannoo kennuu dhabuu danda'u. Kanaafuu namoota sana miis gochuu yookiin immoo daataa keessa gashuu dhiisuu dandeessa. Hundumaa yoo teesti goote malee. Maaliif nuti amman teesti goonu teestiin kiraateriyaa yookiin immoo namoota akkamiitu ilaalamaa jira jennee fudhannee ilaale namoota biyya alaa deemee dhufee namoota nama dhukkubsate faana tuttuqaa qabu namoota akkasii irratti qofaa xiyyeeffatee hojjechaa jira. Kanaafuu keezii kana dhokatamee yookiin immoo waan biraa jechuurra jalqaba hammam teesti goone namoota hammam qoranne namoota immoo baay'inaan yoo qoranne malee rakkina dhukkubni kun fiduu danda'u arguuf yeroo nutti fudhata. Maaliif namoota % 20 du'an sana % 5 du'an sana yoo dabalaa deemanii uummata keessatti yeroo mul'atanidha kan nootiis goone yookiin immoo kan baruu dandeenya. Kana ala % 95-90 kan ta'an miis gochuu dandeenya. Because namoonni sun mallattoo salphaa qabu mallattoo qufaa fakkaatu qabu. Kanaafuu lakkoofsi sun baay'ee gadi xiqqaatee akka mul'atu gochuu ni danda'a jedhee yaada. Kanaafuu Afrikaan lakkoofsa kun keessin kun kan caalaa jiraachuu danda'a. Kana caalaa jiraachuu danda'a jennee yaanna. Rakkinni inni uumu adeemsa keessa yeroo fudhateetu kan mul'atu ta'uu danda'a. Maaliif parsantiin 5 kun idaamaa yeroo deemu 20 kun idaamaa yeroo deemu hawaasa keessatti moor mul'achaa deema jechaadha. Kanaafuu kanaan itoo Kaan keessiin irra deebiin kaatu warri gurraacha kun warra caalaa immuniitii jajjaba qabaa jedhanii waan isaan tokko jira. Isaan ogeeyyii fayyaati waan qaban isaan raga qabdan qub qabdan faan maaltu jira agam dhugaa. Kun waan saayinsiidhaan mirkanaa'e miti. Saayinsiidhaan wanta mirkanaa'e miti. Dandeettiin yookiin immuniitiin dhukkuba ofirraa qolachuu nama sanarratti hundaa'a speesifikaalii adiis ta'e gurraacha nama sanarratti dhukkuba biraa qabaa. Fakkeenyaaf dhukkuba sukkaaraa ta'uu danda'a, dhukkuba dhiigaa ta'uu danda'a, HIV ta'uu danda'a, hir'ina nyaataa ta'uu danda'a daa'imman irratti. Wantoota akkasii qabaa laata namni sun. Lammaffaan umuriin isaallee maal fakkaata? Wantoota kanatu dandeettii dhukkuba dandamachuu nama tokko murteessa malee diimaa ta'uu adii ta'uu speesifikaalii keessumaa dhukkuba adda addaa irratti ta'uu ni danda'a. Dhukkuba adda addaa irratti kan qoratame seetil ta'e bira ga'ame kaansarii fa'aa waan adda addaa irratti garuu dhukkuba kana irratti kalariin yookiin immoo qalamni qaama namaa wanta irratti mirkanaa'ee dandeettii dhukkuba dandamachuu adda qaba jedhamee wanti yaadamu hin jiru. Kanaafuu kaan wanni bal'inaan kaa'u odeeffannoon bal'inaan kaa'u yeroo baay'ee of eeggannoo gubbaatti harkumni dhiqadhaa nuun jedhanii sanitaayizarii kan hin fayyadamnu harki hin dhiqannaa jedhan. Garuu wanni namni konsider hin godhinni keessa jajjabduun tokko gizee deemnu kaafteeriyaa ta'e iddoo gargaraa teessuma gubbaa teenneen baanaa kophee lafaan ejjan kan cufayyu odeeffannoo gargaraa kenna. Kun hagam dhuga wanni kun uffata kan kee gulaa hagam dhufuu turuu danda'a yookaan kophee tan degulaa hagam seenuu danda'a dabri meeshaa bittee suuqirraa dhuftee festaalii namni sun qabatee dhufeen gulaa hagam dabruu danda'a kan akkamitti feeguu dandeenya tan wanni xiqqoo kiriitii kaaltee konfiyuuz nam godhu namni abdii kutachuutti harki hin dhiqatanii Itoophiyaa keessallee tamu waan kan baay'inaan jajjabeessaniitti deemuu jiran fuula hedduun namni harki hin dhiqata kataatuuti ammoo rabbiin nu eegin malee nuuf eeguu hin dandeenyuudhani abdii kutannaa wayiillee ni mul'ata harki dhiqatti hagam seefiyati. Namni abdii kutachuu hin qabu wallaansoo wal qabu dhukkuba kana faana. Ergaan ogeessonni fayyaa dabarsan yookiin immoo dhaabbileen mootummaa isaan ilaallatu dhaabbanni addunyaallee kan akka WHO dabarsan harka dhufii dhiqachuu qulqullina ofii eeguu
physical distancing walitti dhiyeenya nama faana qabnu haga danda'ame hir'isuu danda'u yeroo qufaanu yeroo axxiffannu of haguuguu yoo danda'ame face mask yookiin wanuma qabannu of haguuguu danda'uun warri kun baay'ee barbaachisaaf wanta gochuu dandeenyudha. Warra kana gochuu yoo hin dandeenye wanti gochuu dandeenyu baay'ee xiqqoodha. Wanni gara biraan jiru. Akkuma tu jette wantoota tuttuqxanii harka dhiqachuu qabdu kan jedhamee fi wantoota adda addaa qodaa tuttuqnutti daddarbuu waan danda'uuf mobaayila keenyaan daddarbuu danda'a. Qodaa itti fayyadamnu daddarbuu danda'a. Meeshaa qabannu daddarbuu danda'a. Kun dhugaadha waan ma jirudha. There is a possibility sun jira. Kanaafuu wanta adda ta'e yeroo tuqnu yookiin meeshaan biraa yeroo tuqnu harka keenya dhiqachuun dirqama barbaachisa. Isaan ala fuula keenya yoo tuqne waan ofii tuqne fuula keenya tuqna taanaan afaan keenya ija keenya funyaan keenya tuqna taanaan dhukkuba kana carraa dabarsuu qaba. Kanaafuu ammayyuu uummanni keenya ergaa darbaa fi jiru kana hojiitti hiikuuf kutannoodhaan hojjechuu qaba. Baay'ee barbaachisaadha. Maaliif optionii gara biraa hin qabnu. Wanti nuti amma argaa jirru takka takka uummanni keenya wanta itti barees fakkaata itti baramuu qabu kun amma dhukkubni kun hin jalqabe malee jalqaba guyyaatti gaafa 3 gaafa dhukkubni kun argame jedhame namni baay'ee manatti galee baay'ee of limiit godhee qulqullummaa isaas wanti inni godhu baay'ee daran gaarii ture jalqabni isaa amma garuu torban 2-3 booda wanti argaa jirru bakka geejibaatti illee mallattoon godhamee fi iddoo jirutti illee even mallattoon iddoo jirutti baay'ee kana caara walitti siqanii dhaabbatu kuni rakkinan uumuu danda'a rakkina nuti hiyyaanne nurratti fiduu danda'a kun yeroodhuma malee dubbii yerooti malee adeemsa keessa wanti arguuf deemnu rakkisaa ta'uu danda'a kanaafuu hawaasni keenya wanta kanarratti abdii kutatoo hin ta'in kutannoodhaan wanta jedhamu kana hojiitti kun baay'ee barbaachisaa ta'ee yaada waliigala hawaasa qofaas ta'uu hin ta'in amma qaama baay'ee barbaachisu important jedhee yaaduu fakkeenyaaf tokko mootummaa hawaasa keenya ogeeyyii fayyaa akkasumas immoo dhaabota siyaasaa fi namoota dhageettii qaban dhaaba mootummaas miti mootummaas warri kun afranuu xiyyeeffannoodhaan wal faana hojjechuun barbaachisaadha. Gama mootummaatiin fakkeenyaaf kapaasitii yookiin dandeettii qorannoo kan babal'isu daran saffisaan cimsuun barbaachisa. Filannoo lamatu jira. Tokko yoo danda'ame ati complete lockdown yookiin immoo magaala cufu naannoo kee cuftee qorannoo kee adeemsisuudha. Kuni feasibility miti rakkisaadha. Biyyoota akka keenya guddinni isaanii baay'ee yaaddessaa ta'aniif kana WHO'nis baay'ee pushing goone wanta kanarratti reservationii qaba irratti itti yaaduu barbaachisa because beela saaxilu waan danda'uuf yeroo akka jenne yaannu garuu akka jenne yeroo yaan namoota dhukkubni kun bal'atuutiin lubbuun isaanii darbus yaaduun barbaachisaadha warra kana lamaan compare gochuun barbaachisaadha kanaafuu uummanni keenya muuxannoo qaba muuxannoo mana turuu yeroo adda addaatti qaba muuxannoo sana amma hojiitti hiikee fayyadamuu qaba gochuu ni danda'a haa ta'e sana hojiitti ko yeroo nam tokko manaa ba'u maaliif manaan baa jedheef gaafachuu qaba baay'ee barbaachisaadha kanarra mootummaarra dhiifamasitti deebi'a dhukkubni kun karaan inni seenuun tokko fa'aalumaa dhufe waan ala jalqabee aalumaa dhufe kan ka qabate fideen karaa daangaa ta'uu danda'a harka caalaadhaan immoo daandii qilleensa Itoophiyaa ta'uu danda'a daandiin qilleensa Itoophiyaa immoo daandilee dhumirratti barari isaanii akka ta'e irdisa dhufan malee guutuma guutuutti hin cufin keessa tokko namootni daandii suniin guldhufan fuula tokko walitti qabamanii turanii jala baasaa jiran namoonni qorannoon irra godhamuu jirti baay'inaan warra fuula eegii dhukkubi biiseene qara agan cufa rakkatanii uummati gaagaame mootummaan gaagaam dursanii yoo sila alatti ofirra dhowwani wayyottee yaadda isumatti sii deemaa jira optionii lama jedhee kan hin sii ka'e tokko biyya kee cuftee yookiin magaala kee naannootti ati dhukkoo sana argite cuftee taa'uudha cuftee teessee teest gochuu qorannoo adeemsu yeroo sii kenna inni lammaffaan immoo kana gochuu hin dandeessu rakkina diinagdeetiin ta'uu danda'a hiyyummaatiin danda'a gochuu hin dandeessu taanaan wanta ati gochuu qabdu saffisaan teestingii kiraateriyaa yookiin immoo kiraateriyaa itti qorannoo gootu jijjiirtee nama kamuu kan mallattoo agarsiisu daftee teest goote namoota sana adda baastee gara yaalitti amma South Koreaan kana fayyadamte guutumaa guutuutti cufuu ta'uu hin ta'in teesting kaappaasitii isaanii baay'ee ariifachiisan. Warri kun lamaanuu kan faayidaa argamsiisuu danda'an jalqaba yoo ta'edha. Lookdaawun gochuu hin danda'u yookiin cufuu hin danda'u jettee yaadde baay'ee teest gootee sanaan bakka buusu jidduu ta'uun yookiin teestiin kaappaasitii baay'ee dabaltee dhukkubsattoota sana adda baastee gara yaalitti geessuu yookiin immoo lookdaawun gidduu deemuun gaaga'amaaf fida. Kanaafuu itti yaaduu barbaachisaa ariifachiisuu barbaachisaa inni yaadna garuu immoo inisheetivii mootummaan tarkaanfii inni fudhate labsiin inni state of emergency inni fudhate wanti jajjabeeffamuudha garuu immoo hojiitti hiikamuusaa mirkaneessuun barbaachisa. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa fayyadamuu danda'a, poolisoota fayyadamuu danda'a. Yeroo kamiyyuu caalaa yerootti humni kun barbaachisu ammadha jedhee yaada. Seeruma bahan kanallee itoo hojiitti hiiknee bu'aansaa gaarii ta'uu danda'a. Kun yoo maal faana deema akkuma si jedhe yeroo faana deema. Yoo bubbule yoo deeme biyyoonni guddatan wanta ta'an argineerra.
opportunity qabna isaan irraa barachuuf qolachuu hin dandeenye. So akkuma testing center yookaan iddoo qorannoo muraasa tokko hin qabna. Iddoon qorannoo kun guyyaatti namoota akka ta'e lakkoofsuu fi dabalee test godhuu jira. Ragaan nam tokko waan hin beekne ofillee eegi qoratameen duub guyyaa kamiin duub dhaqqabuu danda'a. Testing capacity isa jettirraan siikoo barbaada. Maaliif isas dubbachuun hin barbaachisu. Kana dura Finfinnee keessa iddoo lama paastarii fi paastar yookiin immoo Ethiopian Public Health Institute fi alartitti qofaa ture kan gaggeessamu. Akka Oromiyaatti immoo Adaamaatti jalqabee ture. Amma garuu iddoo afurti isaan irraa kan hafe jalqabuuf hopefully torban kana keessa Jimmaattis ni jalqaba jedhamee yaadama. Kanaachi Amboottis ni jalqaba, Arsiittis ni jalqaba, akkasumas Shaashamanneettis ni jalqaba jedhamee yaadama. Kanaaf iddoo akkasiitti jalqabuun wanta gaarii wanta jajjabeeffamuu qabudha. Gaaffiin keenya lammataa maal ture? Testing kan guyyaa gamitti wanni inni saba namoota qoratan kana? Akkuma mootummaan nu ibsaa jiru sa'aatii 24 keessattidha. Ripoortii sa'aatii 24 kan dhiyaataa jiru. Kanaaf haga sa'aatii 24 fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kaan akka waliigalaatti ammaan tana amma gammaa dhibbin seenne yoo dhugumaan jabaatee mootummaan hojjete waan kan konteen godhuu hin dandeenyettanii yaaddan akka ogeeyyii fayyaattisan. Abdii qabna. Abdii kutachuun hin barbaachisu. Wantoonni jiran yoo haalota ilaalu nama sodaachisa. Biyyoonni baay'ee erga dhibba gahanii boodadha kan baay'ee lakkoofsaanii dabale. Lakkoofsa dhibba kuniin sodaatamti yoo experience qabnu irratti. Haga ammaa dhibban geenye 82 irra jirra. Kanaafuu seerota amma baasne kan hojiitti yoo hiikne genuinely haqaan yoo uummata kanaaf hojjenne itoon dhoksiin ifa taane transparent taane yoo hojjenne ogeeyyiin fayyaan illee xiinsammuu keenya reedii goone psychological readiness qabnu kanarra daran cimsine wal jajjabeessine hojiitti yoo seenne dhukkuba kana qolachuun ni danda'ama jedhee yaada. Inni guddaan garuu koor baay'ee bu'uura jedhee kan yaadu ogeeyyii fayyaas miti mootummaas miti hawaasa keenya. Hawaasni keenyi ergaa darbaa fi jiru kana yookiin immoo gorsa kennamuu fi kan parsantii dhibba hojiirra oolchuuf yaaluu qaba, tattaafachuu qaba. Yoo isaan kana godhan malee, yoo isaan nu gargaaran malee, yoo isaan ogeeyyii fayyaa gargaaran malee, yoo isaan immoo wanti mootummaan mijeessu kana gargaaran malee bu'aa barbaadamu argamsiisuun ni ulfaata. Kanaafuu inni guddaan hawaasa bira jira. Maaliif tokkoffaa bu'aan kun deemee hawaasuma keenyaa fi wanta biraa miti. Kanaafuu moor hawaasni keenya xiyyeeffannoo itti kennee dhukkubni kun dhukkuba sirriitti jiru nama miidhuu danda'u ta'uusaa amanee fudhachuu gorsa jiru hojiitti kun baay'ee barbaachisa jedhee yaada. Ogeeyyiin fayyaa Oromiyaa akka waliigalaatti hakiimoota fayyaa Oromiyaa tuni waan jabdu hojjechuu jirti. Akka miseensaatis ta'e akka dhuunfaatti ogeeyyoota fuula adda addaatti awareness uumuu irratti uummata barsiisuu irratti of eeggannoo godhate uummata keeyyaate waan adda addaa hojjechuu irratti waan dansa hojjechuu jirti. Gargaarsi gam mootummaati yookaan qaamni miti mootummaati nagammaatti akka waldaalleetti akka dhuunfaalleetti yookaan akka garee fuula jiraatanis sani godhamaan fakkeenyaaf inni yoo baay'ee biitan keessa qabna hedduun isaanii wayii irratti hojjetan fakkeenyaaf maani awareness communication womodeessitoon yoon baanan tun yeroo baay'ee hojumisiiti waan beennuufi inni yoon tun akka sappoortiitti gizeen isiin uummata gargaaruu qabdee dhuguma uummata hojjette saati amma tana wanni akka gargaarsaatti waldaa ogeeyyoota fayyaa Oromiyaatis ta'is akka waliigalaatti ogeeyyoota biyya Itoophiyaa keessa jiran gar mootummaa qofa don ta'in gar miti mootummaa yookaan inni joota irra gargaarsan godhan faamaanti jira. Tole galatoomii guyyuu ani egaa akka miseensa koree hojii raawwachiiftuu OPA yookiin waldaa hakiimota Oromiyaatti taargeetii nuti yeroof taargeet goonee arganneerra jedhee yaaduu gurguddoo sadiitu jira. Isa keessaa tokko advisory council kan jedhamu Oromiyaa Regional Health Bureau faana dhaabbannee isarratti waliin hojjechaa jirra. Inni baay'ee gaariidha. Inni lammaffaa hawaasa barsiisuudha akkuma ta'etti karaa biruusharii baanerii akkasumas hawaasatti gadi bu'anii waa'ee dhukkuba kana beeksisuu irratti oppaan cimsee hojjechaa jira. Inni sadaffaa immoo gaayidlaayinii hojjechuu irratti akkasumas immoo tireeningii kennuu irratti maaliifi ogeeyyiin fayyaa nuti biyya kana keessatti qabnu baay'ee xiqqaadha. Ogeeyyiin fayyaan qubaan keenya wanta kana milkeessuu hin dandeenyu. Kanaafuu namoota ogummaa fayyaa hin qabne illee tireen gochuun barbaachisa. Haga ammaa oppaan namoota 33 fi isaa ol ta'an ogeeyyii fayyaa kan hin taaneef tireeningii laatee uummata isaanii akka isaan barsiisaniif haala mijeesseera. Kuni wanta jajjabeeffamuu qabuuf wanta gaariidha jedhee yaada. Keessumaa barsiisonni kana irratti nu gargaaruu qabu. Namoonni profeshinii adda addaa keessa jiran illee hawaasa barsiisuu irratti addarrummaadhaan hojjechuun barbaachisaadha inni yaadna. Maaliifi harka caalaa prevention yookiin immoo wanta kana irraa of eeguutu bu'aa argamsiisa. Biyyoota guddatan irratti akka argine yaaluun baay'ee ulfaataadha. Gaaffii keessa lammataa irratti dhufuuf dhugaadha. Dhaabbileen an biraa especially carraa kanaan galateeffachuu kan hin barbaadu International Oromo Health Professional Association IOHPA kan jedhamu gargaarsa guddaa nu godhaniiru.
trainingi yookiin immoo session adda addaa nu kennuudhaan online wanta nuti waa'ee koronaa kana beekuu qabna akkasumas maallaqaan illee haga ta'e nu gargaaraniiru so namoonni akkasii nu gargaaraa jiru baay'ee galateeffanna garuu immoo dhaabbileen hambira miti mootummaas nuti qabnu nuti daran akka nu gargaaran waamicha goonaa fi wantoota adda addaa bituudhaaf brusharii baanarii waan akkasii hojjechuuf instrumentii ittiin irraa dhukkuba ittiin PP dhukkuba irraa ittiin of eegan illee baay'ee barbaachisaa kanarratti hojjechuun moorni barbaachisaa so moor fookasiin kun focus godhamee waan gaarii dha. Odeeffannoon guyyaa guyyaan kennin Dr. Khamma saatiin qabna ganum na fakkaatti dhumirra waan jettu fakkaatti gorsi yaamichi ati qaamelee kan cufaaf gootoo jiraat gabaabsi daqiiquma tokko keessatti. Galatoomii gabaa yaamicha ni qaba already kan dura akkuma ibse inni guddaan hawaasa koofi hawaasni keenya adda durummaadhaan hojjechuu qaba. Wanta jedhamu hojiitti kun barbaachisaadha. Inni lammaffaan ogeeyyiin fayyaas immoo psychological readiness yookiin immoo xiinsammuu keenya jabeessinee reedii taanee wal'aansoo wal qabuuf dhukkuba kana faana wal'aansoo qabuuf reedii ta'uun barbaachisaadha jedhee yaada. Inni kaan akkuma ta'etti egaa dhaabbileen siyaasaa gara biraallee morkattootas ta'ee kan mootummaa akkasumas dhaabbileen miti mootummaa adda addaa koronaa dhukkuba kanarratti xiyyeeffatanii ta'uu hojjetanii dansaadha jedhee yaada kanumaan qaba galatoomii. Ogeessi Dugunguruu lafa duddaatti agmataa yookaan niiroo sarjar hatay Dr. Mootii Balaay Abaa gaafiif deebi'as dhufte yookaan odeeffannoo guyyaa guyyaan dhaabbatee keessan waldaan akkuma fayyaa Oromiyaa uummata kennaa kennuuf haala bareeda ta'e waan erganuu dabartee fulfaadhi galatoomii jennaan dhibeen kooronaavaayirasii bal'inni isaa akkuma guluufee jira addunyaa guutuurra lubbuu nama hedduu balleessuu jira hedduun qabamanii manciisanii biiteen Itoophiyaa keessallee guyyaa guyyaan lakkoofsa kun dabaluu jira namu tanuduu qabaa ogeeyyoota kennaa gomni isaanii jabaatanii halkanii guyyaa hojii humniti isaanii dandeettu hojjechuu jiranii karaa odeeffannootiin dabri karaa humnaatiin yoo rakkoon dhufte illee uummata dur dhaabanii uummata duratti waan danda'an tolchuu fi qophii akka qaban irra deddeebanii nutti himaa turanii ulfaadhaa galatooma jennaan nulleen odeeffannoo karaa adda addaatiin jiru ta'alaa tabii keessa walitti qabnee san biraan ga'uu itti fufnaa ufee gaag dandeettaniitti rabbiin isan ka'ee guutii bagguyyaa gootota Oromoo illee geettan jenna ulfaadhaa galatooma. Galatooma guyyuu ulfaadha. WAA'EE